waaqummaadhaan rafee namummaadhaan rafee waaqummaadhaan hin rafne jechuun. Tayyib ammas Yesuus Kiristoos yeroo takka wanna Yohaannis boqonnaa afurirra jira. Osoo deemee karaa deemee ilaale dadhabee jedha. Dadhabee gara intala Samariyaa wayii argee boolla wanna eela wayiidha eela bishaaniidha kan Yaaqoob kan jedhamtu bira ga'ee akkanatti hirkateetiin taa'ee jedha. Dadhabee uffee jedheetiin. Hin dadhabee akka malee. Hin dadhabe. Waaqni hin dadhabaa ijoo. Namummaadhaan dadhabe malee lakki waaqummaadhaan hin dadhabne. Namummaadhaan dadhabe malee lakki waaqummaan hin dadhabne. Maal jechuudha isa? Namummaadhaan dadhabe waaqummaadhaan hin dadhabne. Waa namu maal jechuudha hiikni isaadha. Hin boqate jechuun dadhabeetiin laala akkana taa'ee eega sani bishaan na obaaseedhee bishaan dhugee jedha. Hin dadhabe akka malee. Karaa deemaa dhaqee dadhabee jedha macaafni bara. Yohaannis boqonnaa afur lakkoofsa jaarra jira. Karaa deemaatiin olee hin dadhabee jedha. Dadhabbiin kan itti namatti dhagamu foon hin dadhabaa mataa isaati. Fakkeenyaaf amma osoo ruuhiin keessa hin jirre yookaan ammoo hafuurri osoo keessa hin jirre foon mataa isaatii ni dadhaba mataa isaati foon. Foon hin dadhabee jedhan jirra. Foon mataa isaati akkamitti dadhabama? Fakkeenyaaf foon kun ofii isaati akkamitti deemuu danda'a iyyuu durumayyuu. Foon deemuu hin danda'u ofii isaatii bara. Osoo ruuhiin keessa hin jirre amma harki kun hin deemaa ijoo. Harki kun ka'ee olii gad deemuu danda'a ammoo osoo ruuhiin keessa hin jirre. Miilli kun osoo ruuhiin na keessa hin jirre hafuurri na keessa hin jirreeti ka'ee olii gad deemuu hin danda'a nam hin danda'u. Foon socho'ee hin jedhamu durumaa. Kan dadhabbe jedhamu duraa waan ruuhii of keessaa qabu. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ruuhii hafuuraan hin dadhabne foon hin dadhabe kan jedhamu soba ta'a jechuudha. Maaliif jennaan osoo hafuurri hin jiraanne taate. Osoo hafuurri hin jiraanne taate foon maal godha? Fakkeenyaaf amma Yesuus Kiristoos waan akkana dalagee rafee wayite jedhan osoo hafuurri hin jiraanne osoo hafuurri keessa hin jiraanne rafee hin jedhama waan fakkeenyaaf foon duwwaan kun mee maal dalagame foon duwwaan kun maal dalaga? Waaqummaa wanni jedhamu maal? Wangeela irra hin jira fooniin ani fooniin rafee malee kan jedhu jira. Hin jiru waan mataa keessaa falsafaan malee waan takka waan macaafa irra jiru miti kun. An fooniin rafee hin jenne takka inni dubbateetiin hin jibbeeku. Laa jechuun beektu gamma waan tokko jedhan Yesuus Kiristoos foonii waan akkanaa godhe foonii waan akkanaa jedhe malee garuu wangeela irratti hin argineefi. Wangeela irra jiru waan mataa keessaa namni fuudhee itti naasamu malee. Eessaa akka fuudhaan hin beeku wallah. Eessaa akka fuudhaan hin beeku. Fakkeenyaaf amma nama guutuu waaqa guutuu jedhanii. Nama guutuu waaqa guutuu jedhaniitti itti amanan. Ani san jedhe jechuun ilaaluu macaafa irra jiraawate jette hin jiru kunis. Itoo macaafa irratti akkasitti barraa'ee ani yookaan iddoo akkanaatti fooniin hin dadhabee rafee iddoo akkanaatti fooniin akkana ta'ee iddoo akkanaatti immoo waaqummaan qabaa jedhanii too waan akkasitti wangeela irratti jiraateeti rakkoo hin qabu nuufillee barnoota ta'an barannaa amma garuu achirra immoo wanta akkas jedhu jiru namatu garuu afaan fooniin akkas ta'e jedhu malee. Waa dhugaan keetii hin jiru macaafa keessa hin jiru waan macaafa keessa hin jirre rakkoon isaatu dura fakkeenyaaf amma sadan tokkummaa wanni jedhan kun macaafa keessa hin jiru.